kanan sin yaadachiisu galma Minilik Oromoon yoo gale yoo inni du'a yoo hin balleessee bada yoo inni du'a yoo balleessee bada biyyattis ergaa kana muummicha ministeeraa haaraati akka nutti itti nuu himani jedheen ture jechuudha. Inni attamii ittanii Iyyaasuun kan algaa Minilik dhaaleessadha. Waggaa 5 tokko maal algaa sana gubbaa ciisuu yaaleera. Oromoon calqaba algaa sana gubbaa yaaleessadha. Sharri shawaa hin dandeenye akka taanetti aangoo irraa buusanii asiif achi deemaa ture. Caakkaas karaa Walloo Affaar kana maal kana deemaa ture booda qabame liitirarii Haile Sillaaseen hin qale jechuudha. Hin qalame jechuudha. Oromoon dura galma Minilik ga'e. Oromoon lammaffaa galma Minilik ga'e Haile Sillaasee mataanuma isaati. Iyyaasuu qale. Innis egaa warruma karaa shawaa karaa Walloo kana sanyii lakkaawwatudha. Oromoodhuma warri kana lakkaawwatan malee probably gara harka 100 keessaa 75 Oromoo fakkaata. Dhiigni isaa wanti ta'e keemistiriin isaa walaalame garuu inni otoo Oromoo baqatu gaaddidduu Oromoo otoo baqatu Oromoo lafaa ka'uu yaalee akka jeneraal Waaqoo guutuufaa qabsoo keessaa otoo baasu akka matoo laqaa Maamoo Mazammirfaa otoo fannisu Haile Maariyaam Gammadaafaa mana hidhaatti otoo ajjeesisu Oromoo balleessee dhuma gubbaatti garuu fincaan wattaaddaroota isaa jalatti awwaalame. Innis Oromoo balleessee badee jechuu kooti. Sadaffaa kan dhufe jeneraal Tafarii Bantiiti. Innis cheermaanii dargii seenuusa liqambarii dargii ta'e ture. Waa Oromoos akka ta'utti Oromoos otoo hojjenne Oromoos otoo hin fakkaanne garuu liqambarii dargii ennaa sana biyya bulchaa jedhamu faana deeme akkuma keessan kana walgahii irraa harkifame akka hoolaa akka re'eetti ajjeesanii darbatan iddootti hin awwaalame iyyuu hin beekamu jechuu kooti. Jeneraal Tafarii Bantii. Dhuma gubbaatti immoo kan dhufee Mangistuu Hayilamaariyaamidha. Galma Waldee Ayyaanaati. Ta'us isus jechuu kooti. Hamma isaa garuu beekaa Oromoo kan balleesse kan ajjeese kan fannise hin jiru. Hayilee Fidaatii qabee Dr. Kadir Mahammadii qabee Abdullahi Yuusufii qabee Dr. Maganuun Jiyooteetii qabee Qees Guddinaa Tumsaatii qabee Laakkoo Jeneraal Taaddasee Birruutii qabee Haayiluu Raggaasaa Fa'iitii qabee beekaa Oromoo jedhamu jenereeshiniin nu duraa uummate hunda fixeet egaa jireenya inni jiraatu Zimbaabuweetti hin beeknu warra kaanis warra jeneraal Damisee Bultoofaa Marii Duguseefaa baay'ee balleesseet ofiisaatii badee hin banne. Egaa carraan Dr. Abiyyi Mahammadis akka carraa kanan taane abdii godhachaa qabsoon Oromoo qeerroo Oromootiin immoo utubaa godhatee cocho'aa jiru. Hundaa'ee walakkaa godhatee qeerroo Oromoo fudhatee yaalaa jiru. Alaas keessaa soo jabaate carraan inni nama sinin jedhe kuni seenaan sun hin dagaraa deebi'een dhufu ta'uu baannaan at a very critical crossroad jirra.